جزين فيديو أبدي تك إلالو براخي أنا قبتي أبدي خي دنياتي ربي سنبرا حجراته سنبرا رابطه ما أنت كيسني يقولوا إن دندو تيافو ركض ركو براخي سانجرا هما متي إن شاء الله نمن لبونجر ولا ماركا جبادا أمل دعاء نافقودا أدويتي سرب الرئيس نيانسو عبد الله تارك ديناتي ربي عباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما حركفوني هردفتوتا في خبجمتوتا خيني رفني ديبني جرا ربي فكالني هاجو أكم سن نجا فيادا جرتني جرا ربي فكالني هاجو الحمد لله رب العالمين. أنو ما جرا روموتيا بكا جرتنيتي نجين ربي اسم بر حاجراتو نولي نجين ربي نبر حاجراتو جوچا أكما اسنين جنتيجا إمالا رجرا إمالي خيه خانما اتفوفته والله لغادو بچوداف حالا guyaa dabre kana keessatti nurra gahaa jiru maaliif isiniif marii garaa keessan isin madeessuu hin barbaadu Oromootiya bakkaan keessa jiru argaa kuno ganda namni ittiin argamne manni namaa ittiin argamne daangaan kun asiin na duuba kanan Yamanidha kanuma agartan kun dhooyinni gadiisan Yamanidha ammoo achiin daangaa Suudiiti. Daangaa Suudiitis kana fakkaata Yamanii fi Suudii jidduudhaan jira. Akkuma isin gartan kanatti haalli adeemsa keenya baay'ee takka ulfaata. Maaliif ulfaata yoo jettanii kan na gaafattan taate dhugaadhaa faraan hin deemin. Isuma naan jechaa jirtanii anammoo deeminsi kiyya maaliif haalumaan keessa jiruu fi haalumaan keessa turerra waan nadeemsisaati amma iddoon isin asin gallaltanii agartan kun dhooyinni gadiisan Yamanidha. Yaman keessaas beetiin jira. Inshaallah ta'ala Oromootiya du'aayinaaf godhaa jirtan warreen du'aayiidhaan bira dhaabbachaa jirtanis baay'ee takka galatoomaadha. Viidiyoo kiyya kana laayik sheer godhuu hin dagatinaadha. Oromootiya bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jira. Obboleessi keessan hunolaal sinqiin tiyyaas bishaanuma khiyyaa fi uleetiyya duuda khiyyarra uffatuma khiyyaa fi uumaan qayyaradhu qabbantii ammaan tana baay'ee takka hammaata. Akkasumattis gaa akkumaan isiniin jechaa turetti haalli Yaman keessaa deemamaa ture waan baay'ee takka baay'ee nama ulfaatudha. Keessattuu eegaan deemellee viidiyoo dhaadannaa takka tan naaf maraa jiran arkaatiin jira. Garuu dhaadannaan isaanii isaanuma yoo miite malee huma faraan hin miitu. Inshaallah rabbiin na wajjin jira. Akkuma agartanii jirtanitti dhooyinni dura dabre kayamanii kan inni isin garsiise daangaan kun amma daangaa Suudiiti. Laga kana keessa mana Suudii badoo Suudiitii jira. Akkasumatti arguudha dandeessan dhooyinni kun layni kun gaarri kun gaara hamaa ilmaan namaa keessatti lubbuun isaanii dabraa jirtu. Tulluurra kan mul'atu san markaza ilmaan Oromoo fixaa ture Suudii jechuu bakka Suudiin teessee itti ijoollee teenya rukutaa jirtu. Nutis gaa isuma san hunda agarru maaliif haalli bu'aa bayii biyya kana baay'ee takka waan namatti ulfaatuuf kunu meekum arga karaan ani irra deemu jiru kun karaa ilmi namaa hin deemne qilee jechuudha. Saniifuuga mee isinoo maal jettan kanaan mee maal jettan inshaallah namni jiru waan jiruuf hin dhabu. Akkanumatti argaa qileen ani irra deemu jiru qilee kanarra deemu jira faraan. Wallahi laazim qilee kanarraan deemu jira kunu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya yoo kaniin isin soobu taate la miilli kiyya kana bismillah rabbi akkanatti deemamaa jira gaa. Adeemsi karaa kana mee maal fakkaata faraan si mul'achuu jira gaara kana keessa deemu jirtaatiin kuni rakkoon bu'aa bayii maal fakkaatti jettanii yoo kana gaafattan taate
baay'ee takka ulfaataadha. Baay'ee maal jee akkaan isin himu hin beeku. Walaakin kanarratti viidiyoo kanarratti dhaamsa dhaamuu barbaada. Dhaamsi nan dhaamu obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo kan biyyarraa hin bahin biyya keessa jiru biraan akka naageessan hadaraa isinittiin dhaammadha. Viidiyoo kiyya kana viidiyoo barnoota irraa fudhatani. Maaliif laannoo dhugaa dubbachuudhaaf gaara kana keessatti yeroon akkana isiniin jiru fooliin cincaa nama lubbuun dabre sin deemsiftu Oromootiya. Mee gadiin ta'a. Wallahi dhugaa yoon isinitti hime fooliin cincaa namaa karaa kana sin deemsiftu. Maaliif gaa miilli kaleessa lama nu ture arramoo sadi godhanneeti mala ammayyaatiin ibcinaa daddaabachaa dhagaa qaqqabachaa baa jirra. Haa ta'u malee viidiyoon keenya kun akkan arra yaadee dhufetti viidiyoon kun viidiyoo barnootaa tijjeetiin qabadhee isiniif dhufe. Please rabbi dubbachuudhaaf gaara kana isinis namutu ni agartan warreen shamarran ni warreen dargaggoota warreen karaa Saudi Arabiyaa deemtanii beeytan maal karaan Saudi akka ta'es ni beeytan jeetiin amana waanin isinitti himuu miti. Tulluu fiinta gubbaa bakka duumessi irraa addaatu argaa jirtan. La ilaha illallah markazaa dhawu jira. Gaara san gubbaa mana mootummaati. Akkuma isin agartanitti fiinta kanarra gad deemiti. Akkanumatti deem ilaalimee ilaalee akkanumatti daawwadhu. Fiinta duumessaa san gubbaa mana mootummaati isiniin jeetiin jira. Asumaan kallattii kanaan ilaalee yeroo bakki kunis iddoo mana mootummaati. Maaliif kunoo argaa jirtan Oromootiya. Kuni markaza mootummaati karaa Suudiin ittiin la ilaha illallah ummata keenya fixaa jirtu arku jirtanii yaa Rabbi nu baase. Akkana kuno Oromootiya kuni daangaa Suudiin irraa nama keenya rukutaa jirtu jechuudha. Saniifuugaa akkasumatti kan oliitis yeroon isinii fidu kuno akkasumatti ol ba'e kuno arkuu dandeessa. Kun fiinti addeenyi gubbaasan markaza ilmaan Oromoo markaza lamaan kana kan fixu jiru. Maaliif gaa rabbumaatutu biyyarraa nu baase warra nagayaan bee nagayaan maatii fi bira galuu rabbi isin haa taasisu. Hunduma keessanuu ilmaan Oromoo kan jireenyi gargar facaasee haadhaa fi abbarraa adda baasee jiru iddoo bakki teessumaa kiyyaa kun fi hin mijoone Oromootiya baay'ee takka ulfaataadha. Maaliif laanna bakka kanatti fuula markazaa duraan jira waan ta'eef ka'ee dura siquudhaan qaba. Sanigaa haa ta'u viidiyoo narraa viidiyoo barnootaati. Waan baay'ee takka irraa waa hubattanii faraan lubbuudhaan ni jira isin jechuu barbaade. Bismillahirrahmanirrahiim. Yaa Rabbi nagaan nu baase. Mee Rabbi sodaadhaa laalaa akkanumatti daawwadhaame kana kanumatti daawwadhaa. Viidiyoon tun viidiyoo barnoota ajaa'ibaa irraa hubattan. Wallahi warreen karaa Suudii deemee hin beeknellee waa'ee irraa hubata jeetiin viidiyoo kana isiniif dalage. Haalli viidiyoo irratti dalage kun haala baay'ee ulfaataadha. Saniifuu waan baay'ee nama sodaachisu. Inshallah nu faana tura Oromooti. Rabbi isin bira haa jiraatu. Isin qubaa haa qabaatu haaliini Oromoo rakkoodhaaf wal barbaaduu malee mee billaa aleeka kuni maali
laal laal kanatti bu'i keessa kanuma gabbu'i laal kun karaa gaara suudii laal karaa gaara suudii laal biraan kutini ati ichi teesseeti ilmoon tiyya suudii dhanaa kuttee ilmoon tiyya suudii jirti maallaqa sii dalagi naa ergi maallaqa jettee achi afaan kee qottoo ol qabdee dhaabbatta isiin gaara sii kanniteeti baate billaa aleeka warreen ilmoo dhaltanii biyyatti irraa suudiin nuu deem jettanii biyyarraa baaftan wallaahi billaahi haraam wanni isin eeggachaa jirtan wanni isin nyaachaa jirtan san haraami deefkisii kan dhiiraatis kan dhalaatis bu'aa bayin suudii kun jalqaba olmee jalqabaati sagantaa biraa keessatti yoon lubbuun jiraadde yoon rabbiin nageenatti haa ta'u nagee qabaadde fayyaa qabaadde sagantaa biraa keessatti qabadhee bal'inaan isinii dhufuudhaan danda'a kanarra ni deema jettanii yaaddu laata amma dhugaa isinitti himuudhaaf faraan kanarra deemu jira kanarraan deemu jira maaliif iddoo gamanaa takkatti baay'ee waan ajaa'ibaatiin argee wanni nan arge san waan hallayyaa keessa jiruuti shurufkaa takkaan na seenee shurufkaa san dhaabbadhee yeroo laalu ilma namaa akkana mukarra rarree mukarra taa'uun arge kan mukarra fannifamee mukarraa gad rarra'uun arge jechuu kan mukarra goggoogi fooliin isaa nama dhohitu bakka san dhayitee fuudhuudhaaf waan ulfaatu eegasuma booda yaanni viidiyoo kun natti dhageeme oromootiya viidiyoo kana isiniif dalaguu danda'ee ani viidiyoon kiyya kun wallaahi viidiyoo barnootaati jeetiin yaada namni mana keessa taa'ee DVD koomedii waan takka hojjetee mana keessa duula nurratti gaggeessaa turan Yaman keessatti akka nutiif jibbinee biyyarraa baanu nu godhanii turanii arkuu jirtan faraan maal akka keessa jiru afaan isaa maal akka fakkaatu dafki qaama sarraa ba'u jiru hamii yoo jettan arguu jirtan kana osoo hin jiin qorraa fi beela aduu osoo hin jiin imala irra jirra inshallah imala keenyas gaa imala milkii rabbi nuuf haa godhu warreen tokko warra faraan dhaabaatutu si oofemoo maal jettanii si gargaarraa nuti maal naan jechaa jirtan galatooma ani alhamdulillah fayyaan qaba jaan fayyaa guutuun qaba yeroo roon hammaatte jireenya na jibbisiistee Yaman keessaa illee na oofte alhamdulillah namni fayyaa qabu waan dhaben qabu yoo rabbi xiyya biraan taate maatii xiyyaa waliin rabbi waliin na haa deebisu akkasumatti oromootiya isiniin jaaladha I love you so much oromoo hunduma keessanuu baay'ee takka isiniin jaaladha isinilleen akkana jaalattan abdiin ifirraa qaba sanumaafu warreen akka duniyaa abdii warreen kaleessa waliin roorroo bira keessa turre eda yeroo takka shabakaa hin qabu shabakaa yeroo takka seenee meedaa wadda laala kanumatti maal fakkaata qaarra kun kan laalame ilmaan oromoo kana keessa deemu jira wallaahi laazim billah alaykum mee maaltu isin mul'ata yaa rabbi jireenyuma akkamii kuni iddoo faraan taa'u jiru irraa keetti ilaala kanumatti billah alaykum laala gaarri suudii hammeenya gaarri suudii hoggaa wanti jaan fooyyee xiqqaa fakkaata salphaa kanumatti daawwadhaa yaa rabbi najaa nu baasi yaa oromooti yemee kanuma laala waan nan keessa deemu jiru
Nam takkana garree garabbiin kun baree fi harma jidduu ilmuma namaatiin wal nagarre. Allah يا رب النجان وباس يا خالق يا رب يا رب. سودي دلالة مثلا القجر تنيمي كوي لفت سلف سوديتي منين اتشتير كتنكم منا سوديتي كسمت خطأ كنوتي لا خران كنون تخرا سوديتي يا ورموتي بالله عليك والله العظيم نمني سودي تيلمان رقتني سودي الرا تلقني وانو وافدني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أروموتيا نجانا في جرادة فيديو تيجنا أمر ما داودا شير لايك كودو هندد بنا نسنجا.